መልካም ዜና! ከኤ2ኤም ኤሌክትሮኒክስ ፍላት ስክሪን ኤልኢዲ ቴሌቪዥኖች ከ24 እስከ 75 ኢንች በፈለጉት መጠን፣ የተለያየ መጠንና ጥራት ያላቸው ፍሪጆች፣ ዘመኑ ያፈራቸው ሪሲቨሮች፣ አስተማማኝና ጥራት ያላቸው ቼፓዞች ኪስ በማይጎዳ ዋጋ ከአስተማማኝ ዋስትና ጋር ከኤ2ኤም ኤሌክትሮኒክስ። ለተጨማሪ መረጃ በስልክ ቁጥር 0939 42 6309 ወይም ደግሞ በ0940 204772 ይደውሉ። ከኤ2ኤም ኤሌክትሮኒክስ እና ከኤ2ኤም ፕሮዳክሽን ይመቻቹ። वो सस्पेंड कैसे हुआ था? इन्हें कमिट आर्यम किसी ने जानबूझकर ऐसे फंसाया है। नम्नी तो को बेके इसा शीरा कैसे गलचे? हुआ क्या था? मैं कहा था मामाल तुम मम्मी माल तो शिगे ऐसी लोग बात करते हैं। नमो नाम करना ना सर हमारे भी कान है। नूले गुर्रा कबना अच्छा तोले ज्यादा सवाल पूछो गुड्डा गाफी होने गाफते देवी से मना फिंचारी से ना का कौन कोले सी तो शिगोड़ा शिगले लाश को सबसे पहले किसने देखा? रे फोन डे दुराई नु तर्गेन इस जगह के मालिक ने देखा था। अब्बा कबे ने दो खाना तर्गेन ग्रेट फ्रोबिश हार्ट अटैक की वजह से अस्पताल में भर्ती किया गया। इन सबब दुकुबाव ने तीन हॉस्पिटल गेलचनी तुरंत अंचे गोडे जरा हम फ्लोरिडा दा बेड फे मैंने किसी को गोली नहीं मारी। अन्ना में तो कोल्ले शुगुती रानी लोफने ना मना मेरा विश्वास कीजिए मैंने अन्ना मना अन्ना में तो कोल्ले ने जिसने अंकुल गुल्लूरा मालो अन्ना में तो कोल्ले ने जिस अंडुगाड़ बचा जरा मैंने किसी को नहीं मारा है। अन्ना में तो कोल्ले ने जिस असबब मले इनामात जरा यो अनु में तो कोल्ले डिड्डे बेड बचा जरा हमारी टीम पहुंच चुकी है। Gareen kennaa achi ga'ee jira. हम तुरंत
akka ragaa wayii arganne qajeela isinitti himna. Wanti jiru hundaa oduu isinitti hima. Victor Lejard hiika afaan Oromootiin ta'a. उसने लाश को कितने बजे देखा था? Reeffa sa'aatii meeqarratti argeen? यही कोई 9:30-10 बजे। Naannoo sa'a afuriiti. वीकेंड में यहाँ कोई आया था? Dhuma torbaan irratti namni as dhufee jira. Iddoon kun wiixata hanga kamisaa banaa ta'a. Jimaataa fi guyyaa afan amma cufaadha. 3 दिन छुट्टी। Torbaanitti guyyaa sadii boqonnaa. चिल्ड्रन एंट्री के कोई सबूत? Ashi wanti asii seene kabiraa haragaa mul'atee jira. Wanti tokkollee hin jiru. Alaarmiin tokkollee hin jiru. Kaameraa waraabbiin tokkollee hin jiru. लाश की पहचान हुई? Reenfa addaan baasisanii hanga ammaa hin इसके beekne. कपड़े भी गायब हैं। Uffanni isiillee hin jiru. कोई सेलफोन नहीं, Moobaayilii tokkollee hin कोई jiru. बैग या कार भी नहीं। Boorsaan tokkollee konkolaataallee hin jiru. जरा इस होल को देखो। Mee kana ilaali mee kaawwa kan. बहने से हुई। Haalaan dhiigni hedduu waan irraa jigeef duute. ये देखो, मैं खाना गोली लाल। गर्दन से यहाँ से जाकर Shugguxiin वहाँ से mormaan निकली। baatee achiin baate. हमें अभी गोली की तलाश Mormaan है। isheen ta'e hanga ammaa qal'ee isaan soqaatti jira. Waan nama ajaa'ibu. जरा इस अजीब से घाव को तो देखो। Mee madaa kana ilaali waan nama Baay'ee ajaa'ibu. baay'ee. Irra deddeebi'ee waraannamti. Sanuu gadi fageenyaan billaadhaan ta'uun oolu akka tasaa. इसके हाथ बांधे गए थे Harki और ishii hidhamee jira. पैरों पर भी जख्मों के निशान। Miila isaa irratti illee madaan ni mul'ata. Mee as ilaali kabajamoo. ऐसा लगता है Akka na fakkaata. ये चल कर गई होगी। Isiin asii रेत deemtee में achi गई geette yookaan immoo suuta लाइन की shuquuqa दूसरी kan तरफ deemte. कोई निशान नहीं है। Sarara kara achi aanu ये एक mallattoon tokkollee hin jiru. Kun sarara diimaadha. मतलब कि खतरा। Jechuun balaadha jechuudha. इसे एक बार क्रॉस कर लिया Kana yeroo tokko qaxxaamurte फिर कोई वापसी नहीं। namni tokko deebi'ee hin dhufu. Du'uu isaati. चलो बॉयज अब ये टाइम पास करना छोड़ो। Ijoollee yeroo keessan qisaasuu dhiisaa nama shugguxii soqee argate karaa kiyyaan paartii isaa affeeran. Lafa qala'ii soqaa. Lafaati riippoorti godha. Alfaa 321 kontaakti godhaani. Alfaa 312 odeeffannoo jiru nutti himaa. Waajjira poolisii irraati. सुनिए Na dhaga'i. सुनिए सर, Kabajamoo. आप वहाँ मत बैठिए, Ati achi hin taa'in. ये खतरनाक है। Iddoon sun haalaan balaa guddaa qaba. Maaltu si geessi? मेरी मर्जी Fedhii kiyya. जो मेरे मन में आएगा Waan करूंगा। keessi kiyya fedhe hundaan raawwadha. आपका नाम क्या है? Maqaan kee मेरा नाम eenyudha? नाज्जा है। Maqaan kee Naajjaadha. मेरी सिल्विया Silviyaa tiyya. क्या मैं उसे कॉल करूं? Ani si bilbiluufi नंबर याद नहीं। lakkoofsa si yaadadhu. मैंने एक ईंट के ऊपर An girgiddaa दिल के अंदर kana keessa onnee kiyya keessa हम दोनों का नाम तराशा था। maqaa keenya lamii bocee kaa'ee ture. Sanamma argachuu hin dandeenye. उन यादों को सुनना चाहता हूँ मैं। Yaadannoo san soqee argachuu क्या barbaadan. आपका कोई Ati आप मेरे साथ आइए। nama qabda. Ana wajjin kottu कुछ yookaan कर दिया isaan waa gochuun hin oolan. फिर से वैसा ही हो रहा है। Ammallee irra deebi'ee akkas ta'atti jira. तुम काफी सुंदर हो। Ati ammoo haalaan bareedduudha. तुम्हें देख के सिल्विया Silaalee Silviyaa yaadadhe. मुझे अच्छी तरह से पता है तुम An मुझे sirriitti hin जेल beeka. भेजना चाहती Ati हो। mana hidhaa na galchuu barbaadda. तुम्हें कामयाब नहीं होने Ani ammoo akka milkooftu siin ayyamu. Yeroo kana ani hin qabdu. सुनिए, Na dhaga'i. मैं आपको जेल नहीं बल्कि Amma mana hidhaa osoo hin ta'in iddoo nageenyi isaa eegame si geessuu barbaada. Na amani. बकवास मत करो। Oduu झूठ kee बोल dhaabe. रही हो तुम। Kijibaatti jirtaati. सिल्विया को बताना मेरी कोई गलती नहीं। Silviyaa itti himuun badii kiyya tokkollee hin qaban. दुनिया को मेरा अलविदा। Addunyaan nagaatti.
क्या लगता है वो गन मिलेगी? Shuggutii isa waan argannu si fakkaata? कलाई और पैरों के निशान को देखकर लगता Qala'ii fi mallattoo miilaa ilaalee natti hin fakkaatu. Shuggutiidhaan waan dhaanii ajjeesan natti hin fakkaatu. पहले उसे बांधा गया फिर Awalan hidhaaniin eegasii और उसके hin बाद उसने dararan. सब कुछ अच्छी तरह से साफ कर लिया San booda inni wanta hundaa sirnaan qulqulleesse. बस इस रेड लाइन को छोड़कर। Sarara diimaa san qofa dhiisee शायद वो बताना चाहता था कि उसने उसे inni ishii क्रॉस भी किया था akka ganeen illee nutti himuu barbaadeeti. Ati dhugaan haalaan jineesii dabar Liizar. हमने अभी अभी अंदर जो देखा वो बड़ा ही अजीब है। Amma wanti nu keessatti argine sun haalaan nama ajaa'iba. शायद खूनी किसी तरह का रिचुअल कर रहा था Namichi sun yoona wanta wayii dhaamsa dabarsuu कुछ barbaadeeti. कह नहीं सकते Homaa jechuu hin dandeenyu. ये लो देखो इसे हो, मैंने लाल खास का- तुम्हारे लिए बचा कर An रखा kana siif qusadhee ol ये kaa'e. तो पॉल डिलानी स्पेशल Kun boolni laajii ispeeshaal weedee jedhame haalaan namatti tola है। galatoon. ऐसा शानदार ड्रिंक तुम्हें Beektaa यहाँ कहीं dhugaatii भी akkana पीने को नहीं iddoo मिलेगा। tokkotti illee hin argattu. थैंक यू My Galatoon. Cheers. Gammachuun kiyya cheers. बहुत बढ़िया Haalaan dansaadha. तो Kanaafuu कैसे हो? akkam duubaati. खुद ही देख लो Ifii keetti ilaali नया gaa. अवतार Fuula kiyya haaraa. और तुम बताओ Ati ammoo natti himi. Jaartiin tee akkam? मेरी बीवी का Jaartiin tiyya दूसरा केमो होने वाला है। keemoo lammaffaa jalqabu heddii. हिचकिचाना मत अगर कोई मदद चाहिए तो मैं Yoo qarqaarsa barbaadde ani hin jira. ठीक है तो चलो एक Kanaafuu आसान से haa केस से deemnu. शुरू करते हैं। Keezii salphaa ठीक है, tokko irraa मेरे पास jalqabnu. कोई सबूत तो Tole नहीं है। ragaa tokko illee harkaan qabnu garuu mee wanta waa nutti mul'isu argannee jirra. Eenyudha gurbaan kun? Haraa. लुइस Lewis. वो बीट नंबर 25 से Teessoo Taangoo 25 irra. kya? Taangootti isaa asii argine. सही कहा Sirrii वो एक jetteeti. अच्छा लड़का है Inni gurbaa gaariidha. ठीक है, Tole. अपनी ये बातें अपने बूढ़े साथियों के लिए बचा कर Oduu kee चलो, maanguddoota akka बेटा, और keetii wajjin haasa'e. Viktar kottu hojii hedduu qabnan. Thank you. Tole an deeme galatooma. Alam bi'aa ture galatoomeeti. Hello headquarter. Odeeffannoo hanga ammaa argattanii jira? Tole, odeeffannaa tokko illee yoo argattan karaa 911tti bilbila. क्या Of किसी ने eeggannoo पहली बार guddaadhaan तुम्हारे godha. सामने अपनी जान Yeroo ली? jalqabaatiif namni si fuulduratti of ajjeese तुम्हें आदत पड़ जाएगी hin baratta amma. उसका नाम Maqaan isaa आंद्रे लॉर्टे था। Andiree Loortee ture. वो पब्लिक में मारपीट करने के लिए Inni uummata keessatti कई बार nama जेल में wal loluudhaaf yeroo hedduu mana hidhaa जबरदस्ती seenee घर jira. में घुस जाता था और Mana namaallee cabsee dirqiidhaan seenee ture. Yakka hedduullee isarratti galmaa'ee जल्दी jira. सॉल्व कर दिया Laftee furte. सच में बहुत खूब Dhugaasin jedha hojii dansaadha. ये उससे बरामद हुआ था। Kun ammoo isa iddoo sanii argadhe garuu kan isaati miti kun. गुम हुआ था चोरी Badee jira. चोरी होने Hin की कोई hatame. रिपोर्ट दर्ज नहीं है। Riippoortiin na jala hatame jedhamee galmaa'e tokko illee hin jiru. Yeroo garii namoonni erga ture beekan boorsaan isaanii akka jala hatame. Sirrii jetti komaander. Yoo akkana ta'e utaaluu isaatiin dura boorsaa kana inni maaliif baasee lafa kaa'e? Kana yeroo kee hin gubin. और खुद फिर? के लिए भी वक्त निकाला कर Ofii keetiif illee yeroo muraasa fudhadhu. An faayilii shan barbaada. गुमशुदा लोगों के रजिस्टर में मुझे कुछ नहीं मिला Galmee namoota badanii keessatti illee wanta akka illee hin arganne ashaaraallee hin garre. तुम्हें लगा तुम वापस आओगे और Ati सबूत deebitee अपने आप dhuftee तुम्हारे सामने आ ragaan जाएंगे। fiigee waan si fuuldura dhufu seeta. जादू है क्या? Falfala jira seeta. विक्टिम की हेयर स्टाइल बहुत ही खास है Victim rifeensi isaa और ka नाखून addaati. मैनिक्योर किए हुए हैं। Anattu laale.
एक बात कहूँ, हाँ, तो जहाँ किसी पर तुम- मिठाई हो वहाँ मक्खियाँ अपने आप आ जाती हैं। iddoo wanni mi'aan jiru tisisiniin dhufaa mire आखिर खूनी इतनी मुसीबत क्यों मोल लेगा? namichi waa ajjeesu kun maaliif akkana balaa keessaaf galcha iddoo san deemee ishee ajjeesuudhaaf वो जगह सुनसान है। maaliif hoo jette iddoon sun kacal jedhe gaa में वहाँ पर कोई dhuma नहीं torbaanii जाता। irratti वहाँ namni से tokko ज्यादा iddoo san illee hin dhufu kanaafuu yeroo guddaa argata उसे achitti टॉर्चर भी कितना किया? kanaafuu isiillee achitti darareen jechuu ajjeesuun dura कौन है? eenyudha lakki namuu अब miti तुम मुझसे छुपाने भी लगे हो। amma ati waan dhoksuullee jalqabde jechuudha kottu karaa hojii kennaa deebinu सही वक्त पर आए हो। yeroo sirrii irratti dhufte buna buna yeroo hunda buna dhugaa laal namicha kana आंद्रे लॉर्ड थी। Andirii Loortii हाँ ये यहाँ आया था। kun as dhufee ture कब आया था? yoom dhufe बहुत साल हो गए। waggaa hedduu ta'ee jira गुजर गया। yeroo dheeraat dabre क्या हुआ, क्या बात है? maaltu uumame natti उसने एक inni लेडी पर हमला किया। intaloota karra balaa geessaa ture mee dabalata natti himi हमला उतना भी खतरनाक नहीं hangas था। akka illee sodaachisaa miti garuu ishiin rifattee turte उसने उसे ऑफिस में लॉक कर दिया था। inni waajjira keessatti ishii itti cufee उसका ture कहना था वो जेल akka में inni चीजें jedhutti डाल रही है। चीजें मतलब कैसी चीजें? boorsaa ishii keessa meeshaalee guuraa turteeyyuu jedha an sirritti yaadadhu amma बहुत समय हो गया। waggaa dheeraa ta'ee jira wanti kun eegatee yeroo san poolisiin dhuftee turte lakki ishiin wanta akka himannaa irratti hin banne आने से मना करते। eegasii andirii lammata akka sin dhufne akeekkachiisetti kenname ati waa'ee isaa odeeffannoo argatte क्या lakkoofsa आप kanaan nu जानते हो bilbile उसका कोई परिवार या maatiin रिश्तेदार qabaa है? yookaan fira मरने से पहले उसने किसी से duu क्या isaatiin काम dura किया? inni dubartii silviyaa jedhamtu takka maqaa ishii waame wanta akka waan beekuun qabu dhiifama naa godhe शुक्रिया। कोई बात नहीं। galatoomi homaa jechuu miti विक्टर लेजार्ड। Victor Lizard हाँ मिस नाजा। yaa abbeen naazda anjeesen wajjin jira bilbila spiikarii irra आपके kaa विक्टिम का नाम है maqaan miidhamtuu ta'etti तुम्हें कैसे पता? Judith Harper ati मेरे akkamitti पास beekte उसका awwaaletti borsaa kiisaa isaa harkaa qaba eenyummaa isaa akkamitti beekte jenna फिर से बताना उसने कूदने से पहले क्या कहा? inni utaaluu isaatiin dura maal sin jedhe deebii nutti himi akka maraattutti iyyaa ture वो अब इन चीजों से amma wanti kana hundaa ifadhee jira ठीक है। tole और वॉलेट को जमीन पर रखकर उसमें waaletti छलांग shan lafa kaa'ee gasiin utaaleetta उसके पास से जुदित का वॉलेट मिलने से हम ये साबित नहीं waaletti कर सकते Judith कि isa कत्ल biratti उसने argamu किया है। dhaan isattu पर ये ajjeesee jechuu hin confession dandeenyu करना। सही कहा। sirrii अभी हम ये jetteeti नहीं कह सकते amma कि nu kana ये jechuu hin dandeenyu kana हम lubbu आगे balleessaan के sun बारे में कुछ भी नहीं जान सकते। nu waa'ee lootsee wanta akka illee hin beeknu wanta akka illee ta'uu danda'a garuu sirrii ये jettanii किसी भी तरह से हमारा kun कातिल नहीं लग रहा haala है। fedheen nama nama ajjeesaa ta'uu hin danda'u ऐसा लग रहा था कि वो कूदने से पहले inni अपनी utaaluu isaatuun dura बीती जिंदगी याद कर रहा है। jireenya isaa dabre waan yaadataa ture na fakkaata बीती जिंदगी। jireenya isaa dabre और जिस औरत का वो जिक्र कर रहा inni था, waa'ee intaloo सिल्विया asaatti jiru को silviyaa waa'ee isii odeeffannoo argattee jira an Judith Harper wikipeediyaa peejii isaarra jira asirratti profeesara turte sanbooda saayikiraatis dipaartimentii anxiety and depression irratti komishinerii उसका पहले का पेशेंट हो। boordiilee turte inni dhukkubsataa ishii ka duraan ta'uu danda'a yeroo kana kanallee cheekoodha waan nu gargaarteef galatoomi kana booda nutti to'ata लौटते की बॉडी लेने कोई नहीं है। loortee reeffa isaa fudhatuudhaaf namni tokko illee hin dhufne rakkoon qabaatiin fira isaa oo soqee rakkoo qaba कर पाओगी? rakkoon qabu soquu hin dandeettaa ठीक है, rakkoon qabu मैं उसकी पर्सनल डिटेल्स निकालने जा रही हूँ। ame dhimma faayilii isaa baasuudhaaf deema लड़की दिखने में तो कमाल है। intalti yoggaa laalaan haalaan bareedduudha हाल ही में एक Judith जिम Harper किया था। jechuun उम्र 71 साल। कब्र में जाने से पहले जिम करना था। du'uun dura jiimii isheen जेसन jeesans बच्चे का फोन है। daa'ima bilbila कुछ मिला बच्चे? waan argattee jira रुको रुको आराम turi से। turi कब? suuta jedhi natti himi. क्या? maali इजाबेला हार्पर। Isabella Harper उसका पता जाना। iddoo ishiin beektaa रिचार्ड। Richard नाजा कह रही थी कि तुमने लाश की Najaan पहचान कर ली। ati reenfa sadaadaan baasee jirti jedhe उसने इन्फॉर्म किया हमें। ishiin nutti hime अच्छी बात है वो तुम्हारी waan मदद bareeda isiin si qarqaaraa jirti हाँ वो बात तो ठीक है sun sirriidha garuu मैं 25 नंबर वाले इन्वेस्टिगेटर्स के साथ काम नहीं कर ani qorattoota lakkoofsa 25 walii wajjin dalaguu hin danda'u boordiin qulqullummaa keessii kennee jira waan kanaaf ammoo haalaan sii gammade
मेरे पास सच में dhugaa isin jedhan इंटरनल इन्वेस्टिगेशन के अलावा और कोई रास्ता नहीं था qorannoo keessaa malee waan takka filannoon qabu ture iddoo kiyyaa silaa taate atillee kanuma raawwatta maatii isaanii ani isaanii jecha kana raawwachuu qaba ture रास्ता हमेशा होता है yeroo hunda namni filannoo hin dhabu मैं उससे आखिरी बार फ्राइडे को मिली थी haa yeroo dhumaatiif guyyaa jimaataa isa argee ture हम ऐसा अक्सर करते हैं nu yeroo hedduu akkas goona wajjin buna dhugnaa करते थे wajjin haasofna और फिर वो अपने घर लौट ergasii inni kara mana ishii deebiti yeroo san karama saniin उसके बाद उनसे बात हुई क्या san booda ishii wajjin haasoftee jirta मैसेज करती थी ishiin hoggaa achi geette ergaa gabaabaa na ergiti ture garuu कभी कभी नहीं भी करती yeroo gariin ergitullee वो हमेशा कहती फिक्र ishii मत yeroo hundaan cinqamin naan jetti और फ्राइडे को jimaata ammoo मैसेज नहीं आया waan takka meseejiin ishiin hin dhaqqabne क्या ऐसा हो सकता है कि akkana ta'uu danda'a namni tokko ishii yoomuu ishiin प्यार करते थे nama hundaa hin jaallatti ture वो एक बहुत ही अच्छी इंसान इसी थी। नारा वो नमक गाड़ी अभी 5 तुरते। साल पहले ही रिटायर हुई थी। waggaa 5 dura soorama baate क्या किसी और पेशेंट ने उन्हें कोई dhukkubsataan biraa ka ishii itti dhaadateen jira से वो पागल तो नहीं हो fakkeenyaaf dawaa addaan kuttee foyi maraatte ishiin ऐसा होता तो मुझे पता होता silaa akkana ta'e ani hin beeka ture कोई पड़ोसी या ollaa yookaan कोई वायलेंट बॉयफ्रेंड jaalallee ishiidhaan wal dhabeen jira उसकी जिंदगी में उसके बाप के साथ jireenya कोई ishii मर्द था, keessatti लेकिन उसकी abbaa ishii malee जिंदगी namni में tokko किसी illee hin भी चीज jiru की कोई कमी नहीं थी। jireenya ishii keessatti wanti irraa hidhate tokko illee hin jiru yeroo dhumaatiif ishii yoom jaalala keessa मुझे ठीक से याद नहीं है walqunnamtii keessa turte 7-8 साल पहले hin beeku waggaa 7 yookaan 8 dura नंबर चाहिए nu lakkoofsa isaa उसका barbaadna कैंसर हुआ था kaansarii वो मर चुका है kokkeettu qabeeni du'ee jiran ka dur ishiidhaan wal jaalatanii ये आंद्रे लौटते हैं जानती हो Andiree Loorteedha kun hin beektaani इसे कभी देखा है asiin dura gartee या ni सुना jirta है इसके बारे में? yookaan waa'ee isaa ka dhageetteen jira नहीं कभी नहीं lakki yoom hin dhageenye ध्यान से देखो यहीं sirritti कहीं ilaali आसपास देखा है naannoo घर kanatti पर yoo gartee सोता है। jiraatte mee sammuu kee yaadachuuf yaalii godhe क्या कभी उन्होंने गरीब और बेघर लोगों के लिए चैरिटी की थी takka isiin namoota mana hin qabne hiyyeessota qarqaartee beekte उसकी hin beektu किताबें, गार्डन kitaabonni ishii वो gaarden अक्सर इन्हीं चीजों में उलझी रहती थी yeroo hedduu kitaabotaa fi manuma ishii keessatti उसकी हेल्थ dabarsite भी अच्छी थी fayyaan ishiillee gaarii ture वो अपनी जिंदगी जीना चाहती थी isiin jireenya ishii jiraachuu barbaadde यहाँ पर कोई तुम्हारा ख्याल रखने के लिए namni asitti si eegu si tiksu hin jira विलियम मेरा ee बॉयफ्रेंड wiiliyaam jaalallee kiyya शहर से बाहर गया है पर उसे magaalaa ala पता bahe garuun bilbilaafan isaa यही है वो kanaan नहीं। हमें कुछ और जानकारी चाहिए nu odeeffannoo biraa dabalata barbaanna क्या तुम्हारे बच्चे हैं ijoolleen qabdaati lakki मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत सारी haati कुर्बानियां tiyya ana aarsaa hedduu naa kafalte दी, पर मैं वैसा नहीं कर सकती garuu an akkas gochuu hin मुझे danda'u लाश की पहचान करनी होगी ना। harreen fasan addaan baasuu qabaa miti चलते हैं haa deemnu kaa हम आपको उनकी कुछ nu तस्वीरें दिखाएंगे suuraa ishii muraasa sitti mul'isna क्या मैं उनसे आखिरी बार yeroo मिलूं? dhumaatiif illee ani ishii arguu hin danda'u आपके लिए अच्छा होगा अगर आप yoo ilaalin si wayyaati क्या उसकी ishiin मौत इतनी ज्यादा भयानक हुई है duuti ishii hangana takka sodaachistuudha ee नहीं hin ta'u मैं जानती थी उसे ani hin अकेले beeka नहीं ture रहना चाहिए ishiin था। kophaa ishii मैंने jiraachuu hin उसे qabdu कितनी बार कहा an yeroo था meeqa itti hime कि मेरे साथ आकर रहो ana wajjin kootuutti jiraadhu jedheen kun hundi badii kiyya अगर वो मेरे साथ रहती silaa ishiin na wajjin jiraatte तो शायद आज भी जिंदा होती। har'a akka tasaa lubbuun jiraachuu dandeetti mala
फोरेंसिक वाले हार्पर के घर गए हुए हैं। warri forensiki qoratu mana harbar geessanii jiran amma wanti hunduu nagaa विश्वास नहीं होता कि हमें amanuu hin इसकी सारी dandeenye पुरानी फाइल्स छान nu faayilii isaanii ka duraan hunda soquu qabna और उसका पेशेंट ilaalame loorteen dhukkubsataa isii taree ta'uu baate garuu hospitaala odeeffannoo waggaa argannu yeroo nutti fudhataan हेलो hello तुम सुन भी रहे हो ati na nagaa jirta Victor Lezard तुम्हें क्या लगता है जूदी Simaal si fakkaata रहने क्यों नहीं आई Judith Harper ishii wajjin jiraachuudhaaf waan hin कुछ dhufin नहीं बनना चाहते yoona ba'aa ishii irratti ta'uu hin barbaanne हो kaa सकता है। akkasillee ta'uu hin danda'a नाजिया का मैसेज है meseejii किराए naarziyaati के मकान में रहता था loorteen mana kiraa tokko keessa jiraatu ture jedhan bareeduma waliin sammuun ishiillee faxina intalti शर्त लगा लो हमें haa लौट के qabsiisnu घूमने से कुछ खास angola नहीं होने loorteedha waan haaraa tokko illee hin argan या कोई टेप मिल जाए तो अच्छा teeppii wayii sila arganne bareeda ilaalla kaa वैसे तुम्हें अभी भी मुझे 10 ati ammallee doolaara kudhan naa kennuu qabdaa ansin kennine agarra वाला। अजीब बात है waan ajaa'ibaati वो किराया कैसे देता था? inni kiraa akkamii kafala हर महीने amma laqa kiraa मिल जाते हैं मुझे yeroodhaan argadha an kiraa kiyyarraa किराए के qofa पैसे hajaa वही qaba भेजता था क्या birrii kiraa isattu si erga inni birrii hangana gowwe isaa argata namni biraa jiraachuu hin danda'a maatii isaanii keessa an kiraa kiyyarraa qofa dantaa kiyya qaba yeroo garii inni hin dhufu ture kara manaayyuu मेरा दोस्त ने inni kireeffata manaati malee hiriyaa kiyyaa miti waan akkanaa mana gaafata पुलिस हाथ ऊपर poolisii harka keessan kara olii dhaabbadhu अपने हाथ ऊपर करो harka kee kara olii qabe daafi लेटे रहो Gajjat, ceesi. चोरी मत करना qaruutummaa वरना dhaabe शूट कर दूंगी। yookaan shuguxii ishidhaa मैं कुछ नहीं जानता waan takka illee hin beeku तुम वहाँ क्यों खड़े हो? ati maaliif achi dhaabbatta यहाँ आओ और मेरी kottu मदद as na करो। gargaari चलो कुर्सी पर बैठ जाओ daafi kottu ta'i teessoo irra उठो चलो कोई होशियारी नहीं हे, si अब मुझे Amma na- सच सच बताओ ifaan मुझे। ifa natti hime क्या हो गया तुम्हें? maal taate ati हे, सच बताओ Hey, मुझे। dhugaa natti himeen लौटते के घर में तू क्या कर mana रहा है? loorteeti maal dalagaa jirtaati waan tokko illee hin godhe waan tokko illee hin godhe इसलिए हमें देखकर भाग रहा kanaaf hoggaa nu gartee baqatteere है हाँ नहीं lakki मैं कुछ नहीं जानता an waan takka illee hin beeku मुझे कुछ नहीं पता an waan takka illee hin beeku ये कोट में क्या छिपा रखा है तूने? maal dhoksite kootii keessatti na agarsiisi ये क्या है? kuni maalidha चल बता dafi natti hime सीधे बैठ हिल मत qajeelii taa'in socho'in बता बता क्यों आया यहाँ? natti himi maaliif dhufte as सीधी तरह बता वरना ऐसा मारूंगी कि qajeelaan तेरी natti himi yookaan समझा? ishitumaan बता ऐसे नहीं lakki lakki बताना। akkanatti hin himtu बता जल्दी यहाँ क्या कर रहा था? maal gochuu dhufte iyyuu ati as natti himi सच सच बता dhugaa himi बता या नहीं बता अब तू बताएगा करो या? जयसिंह dhaabi jeeson dhaabi बहुत हुआ haalaan baay'ate तुम्हारी प्रॉब्लम
rakkoon kee maali Victor? आखिर तुम्हें हुआ क्या है? Maal taate ishee ati? क्या बात है? अब ये चेक का Haalaan नंबर थी nama ajaa'iba. Cheekii kanarra tiyeerii lakkoofsa eessaa dhufe? फिलिप लॉसन Philip Lawson, Victor Leisure. असिस्टेंट ने आपका नंबर दिया था Itti aantu keetiitu lakkoofsa bilbilaa kee naa kenne maal si gargaaruu danda'a? Ati nama Androo Loortee jedhamu tokkoon beektaa? आंद्रे कौन? Andree eenyu? Loortee. Andree मैं Loortee. आपका बिजनेस कार्ड उसके घर Nu पे मिला। biizines kaardii kee mana isaatti arganne. मैंने तो ये नाम पहली बार Amma kaa kana yeroo jalqabaatiif dhaga'e. हो सकता है ये काफी साल पहले की बात हो Kun wanta waggaa dheeraa dura ta'uu danda'a. Andree Loortee. Lakki hin beeku an nama akkana. Hin beeku an. मेरी याददाश्त कंप्यूटर की तरह तेज है Yaadannoo kiyya akka kompiitaraatti faastiidha. Waggaa 30 hojii kan hojjedhe namni fedhe kaardii kiyya qabaachuu danda'a. Wanti biraan jira dabalataan kana अभी के gaafattu. लिए इतना काफी है Amma afaani kun gaadha. Galatoometi. अफसोस कि मैं आपकी मदद नहीं कर पाया Waan nama gaddisiisu qarqaaruu hin dandeenye. तुम्हें सच में लगा कि मैं उसे मार दूंगी? An dhugumaan waan ishee ajjeesu seeteeti. उसे भूल जाते हैं Sanaa dagannu ठीक amma. है Tole. मैंने कुछ नहीं किया। Wanta akka balleessu कोई मेरा यकीन ही नहीं करता। namni nan amanu. हेलो मिस्टर लॉसन Hello obbo Lawson. अब तक तुम्हें घर चले जाना Ati चाहिए hanga ammaa kara manaa deemuu qabda ture. An kanaaf ture. कोई जरूरत ना Oo qarqaarsi kee si barbaachisa jedhe. मिस्टर लॉसन Obbo Lawson iimeelii ishee ergamee jira. थैंक यू Galatoomi. लगता है आपकी दलीलें इतिहास रचने वाली हैं। Ati seenaa dubbisuu jalqabde jechuudha. कंपनी जो लाशों का ढेर लगाती है, Kaampaaniin reeffoota hedduu आपसे वकालत में कौन नकल। जीत सकता है? मैंने सही wal कहा। mormiidhaan namni si mo'atu hin jira. Dhugaa sin तो jedhu. तुम्हें ऐसा लगता है Kanaafuu si akkana si fakkaata. Waan sirrii jette si fakkaata. सही से दिमाग चलाया जाए तो बहुत- Sirnaanoo sammuu kee fayyadamtu waa hedduu gochuu dandeetta. आज शाम को फ्री हो Hoo galgala kana bilisa taate si garsiisu शुक्रिया, लेकिन galatoomi मैं garuu काफी busy हूँ। an haalaan biziidha. तो ठीक है Rakkoon qabu. तो तुम्हें एक बात बता दूं Waan tokko sitti himuu आज विटनेस जिस तरह प्रिपेयर किया haala akka isaan ragaa isaanii dhiyeeffatanitti an haalaan natti tole. जानते हो कि आप मुझ पर Atiin भरोसा beektaami कर yeroo hundaa ana amanuu hin dandeetta. सकते हैं, क्योंकि आप मेरी Maaliif hoo जरूरत jette से वाकिफ हो। ati miira kiyya bareedaa waan na kunuunsituuf yeroo hundaa yaadadhaan kanuma abdii sirraa qaba. वैसे मुझे आपकी याददाश्त पर पूरा भरोसा है। An yaadannoo kee guutumaan guutuu abdii irraa qaba. बहुत मिस किया तुम्हें Haalaan si yaadesi anilleen तुम जानती हो atiin beektaa
जयसिंथ को तुम हॉट लगती हो। Jason haalaan si jaallata. हमें रुकना होगा। Nu dhaabuu मुझे qabna. जाना है। An deemuu qaba. मैं बस शावर लेकर आता An हूँ। shaawarii fudhadhee dhufa. मैं यही वेट करती An asumatti si eega. हूँ। वैसे टैंगवे से तुम्हारी ट्यूनिंग कैसी है? Taangoo wajjin akkam ture? Achii. Walitti dhufeenyi keessan Mucaa bareeda. eeggatti hoosharii qaba. Hanga fedhe qaruutummaa illee mul'ise. An gonkumaa isa namanu dhugaa ittaati. कमेटी ने मुझे बरी कर दिया, फिर भी लोग मुझ पर शक करते हैं। Kamitiin qulqullummaa kiyya mirkaneessa garuu uummanni na shakka waan tokko sitti himu ammaaf kun bareeda अगर dhagaadha. जयसिंथ को हमारे बारे में पता Hoo चल गया jeessa तो waa'ee वो kennaa उसका beekte दिमाग चाट डालेगा। gaafiidhaan sammuu kiyya na dhoosti. तो तुम्हें Kanaafuu ati ऐसा लगता है कि लॉर्डे ने जुदित को मारा हो? loorteettu juutitiin ajjeeseettee yaadda. मुझे तो नहीं Kophaa लगता। isaa moo natti hin पर crime fakkaatu. scene से भी ऐसा नहीं लगता। Garuu iddoo yakkaa san ilaaleellee akkas natti hin fakkaatu. मुझे इस बात का दुख है कि Hawaan kun haalaan na उसे gaddisiise. दफनाने के लिए कोई भी नहीं है। Isa विश्वास awwaaluudhaaf करने namni का tokko कोई illee भी hin नहीं है। dhufne. Amanuu hin dandeenye maatii tokko illee hin qabu. Ani hin beekaa. पे क्या बीती है। Haadha maal akkas irratti dabre Nadjaat. चिंता मत करो, Hin cinqamin ati. मैं ठीक हूँ। An nagaa qaba. ठीक है। Tole. अब कहाँ चल दिए विक्टर? Amma isa deemta Victor Lizard. तुम्हें और नहीं लेना है? Ati dabalatan barbaaddu garaan kiyya qufee jira. कम ऑन, Kottu malee क्या हुआ है? maal taate? ये क्या है? Kun ammoo maali? हमारा नया बिजनेस? Biizinasii kee haaraa lakki. विक्टर ने कुछ किया क्या? Victor waa godhe आज वो बहुत गुस्से में आ गया था। har'a inni haalaan aaree ture. मैं डरी Inuma गई थी। haalaan sodaadhe anu. हो सकता है काम का स्ट्रेस हो। Cinqaa dalagaa ta'uu danda'a gaa. बहुत खराब रहा है। Yeroon isaa akka dabrellee haalaan sodaachisaa ture. Dhugaa dubbadhu. आज हम जिस फ्लैट की तलाशी ले रहे थे वो Har'a वैसे ही mana था nu जिसमें हम sakattaa बसे थे। ture. Ka akkuma asiin dura लेकिन keessa inni उसकी ture. वो थेरेपी Garuu teeraappiin isaa चल sun रही है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। kanaafuu akkana ta'uu hin qabu gorsa fudhataa उसने waan वो jiruuf. पूरी तो की ना। Inni garuu san शायद xumure थेरेपी miti. की वजह से उसका Sababa गुस्सा और teeraappii ज्यादा sanii बढ़ गया। aariin isaa haalaan dabalee समझ ta'a. नहीं आ रहा। Wanta kana galuu hin dandeenye. लुइस अभी जुडिथ हार्पर के घर पर है। Luis amma mana मैंने Judith उसे Harper अकेला jira. छोड़ने का वादा किया था। An kophaa isaa akka hin dhiisne waadaa क्या तुम galeefii ture. अकेले रह पाओगी? Kanaafuu ati yeroo muraasa kophaa kee hin मेरे पास taata. कंपनी है। Ani hiriyaa qaba ka wajjin taasoo kitaaba dubbisee jechuu isiiti. बढ़िया। Dansa थैंक यू। galatoom. बाय। Baay. मेरे मेल में ये किसने रखा? Meelii kiyya kana eenyu na erge? आपके क्लर्क लूसियन ने जो हमेशा आपके Luseen मेल को isan सॉल्व करता है। kan yeroo hunda kasii dhiyeessu. इसे कभी मेल किया ही नहीं। Kun chaappaan qabu hin erginellee kana. समझ नहीं आ रहा मैं Naa क्या galuu hin करूं। dandeenye ammaas sinaa jedhu. मैं चाहता हूँ अदिल An ka barbaadu am कि तुम अभी के अभी रिकॉर्ड्स में से ये फाइल निकालो। amma faayilii kana akka baastu barbaada. Oonu akkana goone. Adil मुझे ये अभी चाहिए। an amma barbaada sin jedhe si galee. ठीक है, मैं देखती हूँ Tole क्या कर kabajamoo सकती ilaala maal akka gochuu danda'u.
मिस्टर लॉसन आप जो Obbo ढूंढ रहे थे Lawson, मुझे मिल गया waan ati soqaa jirtu argadhee jira. लूसियन Luusiyeen, आज बिना स्टैम्प के मुझे एक मेल मिला इसे har'aan कौन लेकर आया था? meelii chaappaan qabne tokko na bira ga'e. Eenyu erge? Hin beeku ani. Iddoo kana seenuun salphaa इसे ले जाने miti. के लिए कार्ड चाहिए Kana qabachuudhaaf gaarii na barbaachisa. गुड नाइट मिस्टर लॉसन Galatoome nagaatti buli obbo Lawson. ये कहाँ रखूं? Kana eessaa मेरे सर पे kaa'u? रख दो Kaa'igaa konkolaataa keessa. बॉक्सेस खाली थे समझे ना Qullaa ture booksiin kun waan kana irratti walii gallaa miti. Sirrii jettee obbo Lawson. Sanduuqni kun qullaa ture kana irratti walii gallaa. An nama tokko illee hin ajjeefne. Victor Lizards hiika afaan Oromoo miin taha. मिस्टर लॉसन के बिजनेस कार्ड और लौटने के कार्डबोर्ड की लिखावट एक जैसी थी, इसमें कोई शक नहीं। अब तुम हैंड राइटिंग स्पेशलिस्ट बन गए हो क्या अंदाजा मत लगाओ तुम पुलिस वाले हो कोई ज्योतिषी नहीं तो ये बेवकूफी बंद करो अगर तुम ऐसा सोचती हो तो मैं तुम्हें यहीं छोड़ दूंगा, समझी? शांत हो जाओ मेडिटेशन ट्राई करो किसी के साथ रोमांस करो चाहो तो सेक्स भी ट्राई कर सकती हो